ke sammuun ke jireenyi ke ilaalchi harka waaqayyoo keessa sii ta'a. Otoo si ta'e ameen jedhaan. Kanaaf waaqayyoon dubbata. Ameen. Ameen. Waa'ee mana kee haa ta'u, waa'ee jireenya kee haa ta'u, waa'ee lubbuu kee haa ta'u, waa'ee deebi'ee dhufuusaa haa ta'u, waa'ee waan fedhee haa ta'u, garuu waaqayyo dubbachuuf lafa kana buufateera. Meesinu waaqayyoon dubbataadha. Waaqayyo kalees dubbatee hojjechaa ture. Bara darbee dubbatee hojjechaa ture. Waldaa Gannat keessatti waaqayyo bara darbee hojjeteera. Bara kanas hojjechaa jira. Hojii wangeelaatti fufnee lallabaa jirra. Ammas itti fufnee lallabna. Furri waaqayyo ganaa isa caalutti nu baasa. Kanaaf macaafa qulqulluu keessa warri qabatanii jirtan seera uumamaa 19 lakkoofsa 12 baddaadha. Dubbii waaqayyoo nan dubbisa. Yaada keessanii na qabaa, na dhaggeeffadhaa. Kana booddee namoonni warri keessummoonni sun Looxin addana nama kan biraa qabdaa. Ati soddoota kee, ilmaan kee, intaloota kee mandara kana keessaa kan ta'an hundumaa iddoo kanaa baasi. Nu iddoo kana balleessuudhaaf jenna. Iyyanni warra iddoo kanaa jiraatan irratti gara waaqayyootti dhiyaate guddaa waan ta'eef waaqayyo mandara kana akka balleessuuf nu ergeeraa jedhan. 14 yommuu Loox dhaqee soddoota isaa warra intaloota isaa fuudhuuf jiranitti dubbatee kaa waaqayyo mandara kana balleessuuf jedha. Iddoo kanaa baa jedheen. Soddoota isaati garuu waan inni taphaaf isaanitti dubbate itti fakkaate. Maaliif waan itti dubbate? Taphaaf waan itti dubbate itti fakkaate. Yommus boruun baqaqes ergamoonni sun Looxiin kai mandara cubbuu ishiitti fadabamtu keessaati akka hin balleeffamneef haadha manaa kee, intaloota kee, warra addana jiran lamaanis fudhadhu bayi jedhanii lubbuutti qaban. Inni garuu qaqqabachaa ture. Maal gochaa ture? Fiigaan ture, qaqqabachaa ture. Haa ta'uyyuu malee waaqayyo waan isa baraareef waan maal ta'eef namichi qaqqabachaa ture. Haa ta'u malee dhala. Waaqayyo waan isa baraareef namoonni sun isa haadha manaa kee, isa haadha manaa isaa, intaloota isaa lamaanis harka qabanii baasanii mandarittii duuban hin gaan. Erga gad isaan baasaniis inni tokko na dhaggeeffadha. Erga gad baasanii inni tokko lafa lubbuu kee oolfattutti baqadhu. Lafa maal gootutti? Obbooddee hin mil'atiin. Naannoo kana keessaas iddoo tokkollee hin dhaabatiin. Ati akka hin balleeffamnetti gara tullootaatti ol baqadhu jedheen. Loox immoo achii miti yaa gooftaa koo kunoo garbichi kee fuula kee duratti ayyaana argateera. Lubbuu koo oolchuudhaanis gaarummaa guddaa na argisiiftetta. Garuu ani gara roga tullootatti baqadhee jalaa ba'uu waan hin dandeenyeef wanti balleessu kun karaatti na qaqqaba. Ani nan du'aa jedhe. Kunoo mandarri fuullee jirtu kun itti baqaachuudhaaf dhiyoodhaa xinnoodhas. Ishiin xinnoodha mitiiree achitti baqadhee lubbuun koo akka oolu anaaf godhii jedhe. Ergamichi kun ani isa kanaafis faarasitti nan tola. Mandaraati waa'ee ishii dubbattu kanas gara hin galchu. Amma ati achi geessuttis ani waanan ergameef sana gochuu hin danda'u. Ariifadhu achi baqadhu jalaa ba'i jedheen. Mandirittii immoo xinnoo waan taateef maqaan ishii Zo'aar jedhame jedha. Harka keessa walitti buusaa gooftaa galateeffadhaa. Waa'ee seera uumamaa beektu yerootti waaqayyoo hojii jalqabe, yerootti waaqayyoo wantoota amma agarru biyya lafaa irratti agarru kana guutummaa saba qonnaa tokko yoo dubbiftan waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafaa uumee jedha. Lafarra bishaan callabboo gadi fagootu ture jedha. Humtuurran turre hona ture jedha. Waaqayyo waan lafa kana irratti argamu hunda erga hojjetee waarratee nama dhufee waaqayyo boqonnaa lama baddaatti gaafa uumu namni waaqayyo faana hariiroo guddaa jireenya gaarii dabarsaa ture. Waaqayyo faana fira ta'ee waaqayyo faana jireenya gaarii jiraachaa wal wajjin haasaa wal wajjin dudubbachaa turanii argina. Waaqayyo garuu nama isa jalqaba Addaam kan jedhamu uume
jannat gannat keessa kaa'e, edan gannat keessa kaa'e. Kanarraa nyaadhu jedhee wantoota hundumaatti agarsiiseetu kanarraa garuu nyaatin jedhee yeroo inni itti dubbatu yookaan akeekkachiisa yookaan dirqamatti kenne agarra. Yoo kanarraa nyaatte hinduutaa hamaaf gaarii adda baaftee beekta. Kanaaf muka kanarraa of eeggadhu jedhee Waaqayyoo yeroo Addaamin gorsuu argina. Addaamis gorsicha fudhate eewwaan bira turteetti bakka tokkottan isaa waame tokko waan ta'eef. Kanarraan kan ka'e seexanni gara eewwaan naqee yeroo ishii goyyoomsu argina boqonnaa 3 baddaatti. Nam dubartiin kun gowwummaarraan kan ka'e Addaamis hin kufee ishiinis hin kufan. Kanarraan kan ka'e Waaqayyoo dhala namaatti naare. Abboommi Waaqayyoo eeguu waan dadhabeef Waaqayyoo nama uumuu isaatti baay'ee gadde. Kanarraan kan ka'e Waaqayyoo eekkamsa gurguddaa Addaam irratti dubbate. Gaafa balleessirree namatti qabate yookaan haala manaatti qabate ishiin boofatti qabatte balleessee hin beeku waan ta'eef Waaqayyoo nama kanarratti eekkamsa gurguddaa firdii gurguddaa itti hime. Wantoota nuti amma dabarsinu jireenyi nuti amma dabarsaa jirru Addaam ittiin abaarame rakkina lafti qoree sittaa baasu xaarii dabqi biddeen nyaadhu kan inni jedheen keessa jirraa jechaadha. Hariiroon namaa Waaqayyoo lafa sanatti yoo adda cite iyyuu Waaqayyo garuu ammayyuu namarraa garaan kutan. Achi siqee boqonnaa 6 yoo seentan ijoolleen Addaamiif dhalatte wal ajjeefte Qaayeliif Haabeel jannataan alatti waan dhalataniin walirratti kaanii wal ajjeesan. Kana bichaa miti boqonnaa 6tti gaafa ceenu bara dhaloota Nohi turan dhaloota addaggee agarra. Warra Waaqayyoon hin dhageenye, warra nama hin dhageenye, warra waan gaarii hin jaallanne, warra wal jibban, warra wal ari'atan, warra walirratti kaan argina. Dhaloota sanatti Waaqayyoo hin aare. Barbaadee nama keessaa Nohi qofa argate. Si balleessuu hin danda'u maarkaba tolchi jedheen. Maarkaba tolfate Nohi. Inni ijoolleessaa hin oolan namoota 7 toolee jedha. Kanarraan kan darbe namni eekkamsa Waaqayyootiin bishaaniin lafarraa bade. Garuu namni muluun hin banne. Eewu tafee Nohi hafe. Achirraa ka'ee Nohi nama qajeelaa waan ta'eef ijoolleen isaa hafaniiru Waaqayyoo nama tokkoof jedhee nama oolcha waan ta'eef isaan immoo jireenya jalqaban. Gaafa isaan ba'anii immoo jireenya jalqaban itti bufanii jireenya gaarii dabarsan. Kana bira darbee gaafa akkana dhuftan Waaqayyoo amma ammaattuu namarraa adda hin baane balleessuuf gaafa ka'e nama qajeelaa arga. Lolaaf ariifatee gaafa ba'e nama qajeelaa arga. Kanarraan kan ka'e Waaqayyo harka isaa hin deebise. Kana hundumaa dabarsee waa'ee kutaa kiyyaattan dhufa hunda hin fixu. Bara dhaloota Nohi keessa ture abaaramanii dhumaniiru. Bara Loot kanas gaafa agarru Sodom Gomoraa keessatti magaalaa kana keessatti cubbuun akka baay'ate agarra. Loot kuni isa Abrahaam wajjin biyyaa ba'e. Isa Abrahaam kakuu Waaqayyo Abrahaamiif kenne faana wajjin biyyaa deeme. Abrahaam wajjin firummaa kan qaban wajjin gaafa inni manaa ba'u garuu karaatti illee nama dogoggoreedha. Ijoolleessaa lamaan irree wajjin ciisanii kan mucaarraa argatan namni kun garuu inni hin beennee jira yeroo sanatti iyyuu macheessaniiti jedha. Kana bira darbee gaafa akkana dhufnu cubbuun Sodom Gomoraa keessa ture rakkoo gurguddaadha. Waaqayyoon dhaga'uu hin danda'an, wal dhaga'uu hin danda'an. Biyya kana keessa ejja baay'ata. Ejja bira darbee dhiiratu dhiira wajjin ejja. Ejja bira darbee durba wajjin ejja. Jiru bara keenyas kana hundumaa arge Waaqayyo waaqarra taa'e sababii cubbuu ishiitiif magaalaan kun fuula Waaqayyootti hin komatamteedha macaan. Nama sin bukkee qabaa fuula Waaqayyootti komatamaa jirtamoo akkamiidhaani? In komatamte ejja ishiif, in komatamte abaarsa ishiif, in komatamte cubbuu ishiif. Kanarraan kan ka'e ergamoonni 2 tuukaraa deemanii Nohi mannaa Looxitti dhufan. Looxitti gaafa dhufan yoo fedha keessan ta'e Loot achistan yoo biltan boqonnaa 19 gararraa 18 keessa yoo fedha keessan ta'e mana kiyyatti goraayii na wajjin nyaadhaayii na bira rafaa jedhaan. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Nama simachuun gaariidha waan ta'eef
Insimate. Gaafa inni simatu lakki sibira turuu hin dandeenyuudhaniin. Sibira turuu hin dandeenyuudhaan adaraa keessa na biran darbiinaa dhee kadhate. Eshi bakka erga jettee jedhanii wajjin mana Looxitti yeroo galan argina. Seenaa bal'aadha dubbisaa. Loox wajjin yeroo galan argina. Looxi nama Waaqayyooti, nama qajeelaadha. Kanarraan kan ka'e namoota sallamaan mana isaatti galchuu isaanii waan arganiif warri ejja beekan qe'ee Loox dhufan noo itti nakaataa rabichi. Qe'ee Loox dhufan. Qe'ee Loox gaafa dhufanii yaa Loox jedhanii bakka nama dubbise 12 yoo kaastan. Warra mana keetii malee nama kan biraa si qabda moo hin qabdu jedhanii. Warra mana keetii malee kan biraa qabda moo hin qabdu jedhanii. Intaloota kee malee warra mana keetii keessa namni kan biraa hin qabu hin jiru jedhanii. Jiru moo hin jiran jiru namoota lama galafatee jedhan. Gannuu baasee jedhan. Dafi ergamoota laa takka isaan hin beekan. Ejja waan beekaniif ejjuu dhufan ammas. Ergamoota waan ta'aniif dafi gannuu baasii hin gadeessinaa jedhan. Gadee jechi jettu dhiira wajjin ciise kan fudhatu hin gadeessinaa gannuu baasi jedhanii yeroo isaan itti dubbatan agarra. Loox gadda gurraa guddaarraan kan ka'e namoota kanarratti kun raawwatamuu hin qabu jedhe. Maal wayyaree jennaan intaloonni koo lamatu jira jedhe. Isaan lamaan asinii kennaa akka barbaaddan godhaa jedhe. Yesuus gooftaadha. Ameen. Mata dureen irratti dubbadhu akkana jedha warri qabattan. Lafa lubbuu kee olfattutti baqadhu. Waan jedhu irratti dubbadha. Gooftaan ergaa tiksii kana naa kenne tureera. Bubbuleeraanis har'umaan nagee maqaan isaa ulfaatu. Yeroo kanatti intaloota isaa baasee kenneef hin barbaannu jedhan. Warra mana kee jiran gadi baasi. Intaloota kee hin barbaanne warra dhufan keessummoota lamaan barbaannaa jedhan. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Ameen. Dhaloonni kun dhaloota isa barbaachisu gatanii san barbaachifne barbaadan. In dubbata Roomee boqonnaan tokko warra sammuu isaanitti kennaman warra Waaqayyoon hin dhageenye warra Waaqayyoof hin bulle warra Waaqayyoof tole hin jenne jedheetu kaasa. Hin barbaannu jedhan isaan barbaanne jedhan. Lakki akkasin godhiin ayi durba laman qaba isaan fudhadhaa akka feetan godhaa jedhe. Hin beeknu keetti jedhan. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Ala balleessi bita jabaatu. Ari'achuuf bita jabaatu. Loluuf bita jabaatu. Waaqayyo waaqarra taa'ee biyya kana gad ilaale. Nam balleessaa jedhe murtoo fudhate. Ameen. Ameen. Minoo si bukkee qaba lafa waluu dandeessutti baqadhu jedhaani. Een baduuf jirti. Magaalaa kanatti ibiddi roobuuf jira. Kanumayyuu namni ajaa'ira barsan. Baranooyi qalbii jijjiirrannaa labsaa ture. Daandii baddaatti ba'ee garuu si hin beeknu jedhan. Dhaga'uu didan. Utoo dhagaanii gurra cuqqaallatan. Kanarraan kan ka'e. Ergamoonni kun akkana dhannooyin. Yaa Noohi jedhaniin. Biyyi kun fuula Waaqayyootti waan himatamteef balleessuuf dhufnee jirraa. Dhagaan ibiddaatti roobuuf jiraa. Dafi as keessaa ba'i jedhaniin. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Dafii maal godhi? As keessaa ba'i. Yeroo isaan ittiin jiran garuu Noohi qaqqabachaa ture jedha. Ergamaan Waaqayyoo garuu harka isaa lamaan qabee gadi baasee karaa bukkeetiin yeroo ga'ee jedha. Dafi lafa lubbuu kee olfachuu dandeessutti maal godhi? Baqadhu jedheen. Ilaachuu mana jira warri dubbiftan. Dafi. Lafa lubbuu kee olfachuu dandeessutti baqadhu jedheen. Waaqayyo dhala namaa waan gurguddaa sadii wajjin akka uume beekni. Inni tokko lubbuu keessa kaa'ee, inni tokko foon kennee, isa tokkoof hafuura kennee namni nama ta'e lafarra jiraatu waan kana sadan of harkaa qaba. Yoo mana dhabeeyyuu waan kana sadan qaba namni. Foon, lubbuu, hafuura. Waaqayyo nama kan inni barbaadu lubbuu isaas hafuura isaas foon isaas hin barbaada. Namoonni tokko illee akkana jedhu Waaqayyo lubbuu barbaadaa jedhu.
kan lubbuun keessa jiraattu foonis hin barbaadama. Lafa lubbuu kee oolfattutti maal godhi? Baqadhu. Yesuus Kiristoos kan inni barbaadu lubbuu namaa oolchudha. Xiyyeeffannoon Waaqayyoo mana namaa ijaaruu miti. Lafaa nama kaasuu miti. Inni kun gargaarsa ta'uu danda'a. Garuu xiyyeeffannoo isaa lubbuu bade barbaacha. Lubbuu namaa oolchudha. Lubbuun namaa baddee jennaan namni gatiin qabu du'aadha. Lubbuun hin jiru taanaan namni maalidha? Lubbuun hin jiru taanaan namni maalidha? Du'aadha. Socho'uu hin danda'u. Lubbuun hin jiru taanaan galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Kanaaf ergamaan Waaqaa lafa lubbuu kee oolfattutti baqadhu jedhaan. Biyyi kun baduuf jirti. Hadabamuuf jirti. Caccabsamuuf jirti. Kanaaf yaanooyi si balleessuu hin barbaanne. Si cabsuu hin barbaanne. Yoo si danda'ame soddaa kee dabaladhu. Yoo si danda'ame ijoollee kee dabaladhu jedhaan. Gaafa inni biyyiin baddii biyyi baduuf jirti jedhuun immoo warrumti soddaa isaallee taphaan waan dubbatu si'an. Waa'ee bara Nohii miti kanan dubbachuu dhufe amma isa dubbifnee dabarru miti. Nuti lubbuun keenya harreesseera. Lubbuun keenya Yesuus Kiristoos hin beekee fudhatee jireenya inni kenne jiraachaa jirraa, dabarsaa jirraa, deddeebi'aa jirraa. Waan lubbuu ajjeesu keessarra. Biyyi lafaa diina siif. Foon kee siif diina lubbuu kee ajjeesuudhaaf. Kanaaf siin morma foonumti kunillee lubbuu kee irratti. Lubbuun lola gurguddaa qabdi. Lubbuun lola gurguddaa qabdi. Lubbuun ari'atama gurguddaa qabdi. Waaqayyo lubbuudhaan waan qopheessas qaba. Fooniif waan qopheesse qaba. Kanaaf nuti lubbuun keenyaarra lafatti oolu qaba. Jireenyi nuti jiraachaa jirru lubbuu kee oolchamoo lubbuu kee balleessa. Lubbuu barbaada Waaqayyo. Qabeenya kee caala. Beekamtii kee caala. Dandeettii kee caala. Haasaa kee caala. Lubbuu kee barbaada. Lubbuu kee iddoo kenna. Lubbuu kee barbaacha nama ta'e. Lubbuu kee barbaacha irrarree. Lubbuu kee barbaacha dhiphate. Lubbuu keessa jira. Nan ibsa ganaa yaaddayna. Waa'een lubbuu nama birattis Waaqa birattis akkamitti ilaalaa jirtaati? Lubbuu keef wanti barbaachisu maal? Lubbuu keef maal kennaa jirta? Maal laachaa jirta? Kanaaf Waaqayyo har'a siin kan waldaa kanatti si ergeef kan si fideef waa'ee lubbuu kan si barsiisuuf. Waa'ee lubbuu kana barsiisuuf. Afurri Waaqayyo lubbuu namaa hin barbaada. Lubbuun namaa jireenyatti gala. Lubbuun namaa mana qophaa'eef qaba. Lubbuun namaa biyyatti galu qaba. Lubbuu horii miti. Lubbuu waan ati qabduu miti. Lubbuu namaati. Laataa gaafashaa. Lubbuu keetu barbaadamaa. Lubbuu keef Waaqayyo iddoo kenna. Lubbuu keef Waaqayyo beekamtii kenna. Lafti lubbuun namaa itti ooltu eessa? Namnoo eessadha? Namnoo lafa lubbuun namaa ooltutti baqatee jira moo lafa lubbuun namaa dhumtutti baqatee jira? Yesuus bara baraan gooftaadha. Ameen. Waaqayyo lubbuu namaa barbaada. Meena sin bukkee qabaa Waaqayyo lubbuu kee barbaadaadhaani. Jedhaani Waaqayyo lubbuu kee barbaadaadhaani. Hin barbaada gooftaan lubbuu kee. Lubbuu keessa jira. Galanni kan Waaqayyo haa ta'u. Lafa lubbuu kee oolfattutti baqadhu. Lubbuun maal baqatti? Lubbuun maal baqatti? Isa Waaqayyoon eeyyamne baqachuudha lubbuun. Jecha baqachuu qaba. Lubbuu kee jechaan baqachuu qabda. Kana yeroo hin jedhu lubbuu jechaa miti. Foontu jecha lubbuun kee immoo garuu hin dhibama. Kana beeki. Hafuura kee dhukkubsataa ta'a. Hafuurri kee si dhukkubee jennaan duuf deemaarta. Duuf deemaarta jennaan
lubbuu kee waaqayyo iddoo qaba. Ameen. 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 Kanaaf waaqayyo lubbuu barbaada. Gaafa dubbatu baanka isinitti ulfaate gara kookottaa ani isinirraan buusaa jedheetu lubbuu keessanii boqonnaa argattu jedhe. Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuuti. Fayyisaa foon illee dabalatee haddatti garuu fayyisaa lubbuuti. Lubbuu kee barbaacha qaba waaqayyo. Lubbuu kee barbaada waaqayyo. Maaltu warra lubbuu kee qabee jira? Akka ati waaqayyoon hin beekne, akka ati mana waaqayyoo kee hin jiraan, lubbuu kee hidhatee hafuura kee hidhatee jira. Harka kee ol kaasi ganama kana. Harki waaqayyoo waa sirra taa'e jireenya kee irraa hinnaa. Mana kee irraa hinnaa. Hojii kee irraa hinnaa. Meesinu narraa dhaameeradha. Lubbuun kee qabamnaan hafuura kee qabama. Hafuurri kee qabamnaan waaqayyoon hin beektu. Yesuus gooftaadha. Ameen. 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 Daalabaa jaagaata. Ilaa waaqayyoo irraa dhuguma sittima sagalee kana hin dhageessan fudhatta yoo ta'e waan waggoota dheeraadhaaf lubbuu kee irra taa'e ergaa nama 26 jireenya kee irraa hin dhaama. Mana kee irraa hin dhaama. Hojii kee irraa hin dhaama. Meeyyaan irraa dhaameeradha. Akka hin jiraanneef, akka ati hin deddeebineef, sagalee waaqayyoo akka hin dhageenyeef waan laphee kee qabe, waan jireenya kee qabe har'a harki waaqayyoo sirraa konkolaachisa. Sirraa konkolaata. Lubbuu keenyaaf wanti barbaachisu jira. Namni waan foossaa barbaachisu baay'ee godha. Waan foossaa barbaachisu namni baay'ee godha. Nyaata itti geeddara, uffannaa itti geeddara, soofaa itti geeddara, waan baay'ee godhaaf. Lubbuu isaa irraanfateera namni. Lubbuun koo eessa jirti? Eessa dhaquuf jirti? Jennee yaadaan jirru. Beekamtii isaaf namni waan baay'een godhata. Lubbuu isaaf garuu jireenya hin qabu taanaan. Maal jedha macaafni qulqulluun? Namni waan biyya lafaa hundumaa guuttatee lubbuu isaa maal hin qabu yoo ta'e, lubbuu isaatti yoo hir'ise maal gatii isaa qaba? Maal gatii isaa qaba? Mootummaa waaqayyoo keetti kan barbaadamu lubbuu keeti. Lubbuu kee hin xureessin, lubbuu kee hin dhiphisin, lubbuu kee hin qabin, lubbuu kee of harkatti hin ajjeesin. Yesuus bara baraan gooftaadha. Handhuguma isinitti hima namoonni baay'een har'a harkaa isin baasa waaqayyo. Du'a harkaa si baasa. Ilaawa laataa gaatii handaala baasa. Mee isin harka keessa ol kaasa. Wanti na hidhee turee jedha. Ammaa jalqabee jedha. Narraa waraanameedha. Itti walii galtaa. Jireenya kee irra kan waraaname haa ta'u. Lubbuu kee barbaadadhu. Eessana lubbuun kee? Bakkeedha ijatti galeera namni. Waldaa dhufaa. Garuu lubbuun isaa dhibamaadha. Hin faarfata. Garuu lubbuun isaa dhukkubsataadha. Mootummaa waaqayyootti hangalanee yaadaan jiru namni. Gaaffii namoonni baay'ee si gaafatanii deebisaas Taayilaawwi takka jedhe mootummaa waaqayyootti hin galannaa moo waan nuti nu gargaare malee. Maaltu sin? Meeshaan bukkee qabaa odoo Yesuus dhufeedhaani. Mootummaa waaqayyootti galtaadhaani. Gallaa? Gallaa? Jedha homaa ta'uu baates cumallee keenya ilaalla. Waan numti nu gargaaru malee namni jira. Lubbuu keenyaaf hin taane taanaan maal goona lallabna wangeela? Lubbuun keenya mootummaa waaqayyootti hin galu taanaan maal lallabna? Yesuus gooftaadha. Ameen. Ameen. Kana kanan dubbadhu akka of ceephaatu miti. Waan darbeerra yaada kee kaasi garuu keessaan baadii yaadi. As taa'e keessaan baadii yaadi harka si gargaaru waaqarraa gadi bu'eera. Ameen. 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 Mee waaqayyo karaa naa qaba jedhaa sinuu. Ilaarka ulkaas raabaa jaagaatee ashulfaadha fudhaa. Waan keessa ba'uuf karaa barbaadde dhabde har'a harki waaqayyo karaa si baasa. Namoonni baay'een otoo ofirratti jibbatanii, otoo of loltanii, otoo of abaartanii waldaa keessa jirtu. Akkani waaqayyo harka kee qabeen keessaa si baasaa. Kanaaf lubbuu kee barbaadi. Lubbuu keetti xiyyeeffadhu. Bakkee keetti miti.
namummaa keessa jireenya dhugaa qulqullummaa kan wal qabatu lubbuu kee iddoo kenni. Nooyi Waaqayyo lubbuu isaa oolche. Looxin lubbuu isaa oolche. Lubbuun keenya oolaa. Tariin beekaman asii bu'ee du'uu hin danda'a. Tasii baatee waa ta'uu dandeessa. Inni kun waan biraadha. Du'a lubbuu Waaqayyo isaa oolchu. Ila kana ameen jechuu qabda turte. Waaqayyo du'a lubbuu isaa oolchu. Ara Waaqayyo du'a lubbuu isaa oolchu. Lubbuun namaa du'ee jennaan si'ooltitti galta. Si'oolitti galtee jennaan bara baraan of abaarta. Lubbuu kee iddoo qabda. Lubbuu kee iddoo kennaa hartaa. Waan lubbuu kee ajjeesu nyaachaa hin jirtu. Lubbuu kan ajjeesu soba. Lubbuu kan ajjeesu jibba. Lubbuu kan ajjeesu hanna. Lubbuu namaa kan ajjeesu maqaa nama balleessuudha. Lubbuu namaa ajjeesaa hin jirtu ati. Yesuus lubbuu namaa barbaada. Ati lubbuu namaa ajjeesaa jirta. Keemmoo ajjeesaa jirta. Lubbuu kee iddoo kennitaa. Lafa lubbuun keetti duumaa deddeebite. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Ameen. Lafa lubbuun keetti duumaa deddeebite. Amma sa'aatii shanitti yeroo waajjira poolisii baate halkan. Naguma galtaa? Eessa deemta? Seeruma seera waan ta'eef hoottee eessa deemtaa'edha. Seerri sa'aatii shaniin achi dhaquu hin qabdu. Maal achi fuuta sa'aatii shaniin achi dhattee? Guyyaa dhaquu dandeessaa jechaadha si galee. Kanaaf duunuu jira bakka hin taane taanan. Duun jira. Maaliif yeroo ati dhaqxetu yeroo sirriitti sin barbaachisu achi dhaquun isa halkan. Har'a lubbuun kee akka duukan gochaa jiru ko lafaati. Numa kan lubbuu keenya ajjeesu namni jedha macaafni qulqulluun foon namaa ajjeesaa jedha. Lubbuu namaa immoo maal gochuu hin danda'u? Ajjeesuu hin danda'udha. Kanaaf isa foon namaa ajjeesu hin sodaatinaa jedha. Isa lubbuu fi foon bakka tokkotti ajjeesu sodaadhaa jedha. Lubbuu kee hammam yaadaa jirta? Lubbuu kee hammam dhimmaa jirta? Yoo sii dhufe itti yaadi matumarree raasi. Lubbuu keef maal hojjechaa jirta? Lubbuu kee maal qopheeffatte? Galaanati lubbuuf qabdu maal? Tarii galaa foonii qabaachuu dandeessa, dandeettii qabaachuu dandeessa, waan ittiin jiraattu of harkaa qabaachuu dandeessa. Gaariidha yoo qabaatanis yoo dhaban sirrii miti. Garuu lubbuu keef yaadaa jirta. Ani lubbuu koof yaadaa jira jedhee of gaafadhu. Tajaajilaa jirta gaariidha. Lubbuu kee maal keessa jira? Waaqayyoon sodaachaa jirta. Lubbuun kee gooftaatti gammadaa jirti. Lubbuun kee Waaqayyoon nagaa jirti. Sagaleen Waaqayyoo laphee kee tuqaa jira. Lubbuun kee maal yaadaa jira? Yesuus bara baraan gooftaadha. Lubbuun fedha foonii jalaa baqachuu qabdi. Fedha foonii gaafa siin jedhu waan baay'eedhaan fixeen danda'u waa'ee fedha foonii. Guyyaa tokko tokko dhugii si godha. Namoonni akkasiin godha inni amma sirrii hin ta'u. Guyyaa tokko tokko dhugii si godha. Nama lolu soo agarte ol dachaafadhuu si godha. Eenyu abaluu maatten ishii dhaabee kare si echisi jechaadha gaaf tokko tokko. Eenyu fedhi foon keenya lubbuu. Fedhi foon keenya nuun morma. Akka nuti Waaqayyoon sodaanne nu godha. Kanannee biddeen dhoowwachuu hin qabnu. Biddeen kennee waan ta'eef inni. Garuu waa sin barbaachifnetti si galchuu barbaada gaafa ta'e of to'achuu danda'u sirra jiraata. Fedha foon kee mo'achuu danda'u sirra jiraata. Lubbuu kee hin balleessin. Waan muraasaaf jettee waan si fayyadneef jettee waan hafuuf jedhu jettee lubbuu kee hin gatin. Waaqayyo lubbuu kee barbaada. Lubbuun jibba dhiisuu qabda. Nama jibbaa jirta taanaan lubbuun kee du'atti deemaa jira. Kana barii gali. Nama jibbaa jirta taanaan lubbuun keessatti deemaa jiran jedhe. Du'atti.
arraba maaltu namaan jedha yoo xiqqaate mana meeqas keessa waliin oolu nama meeqatu walii mata nama meeqa wal jibba nama meeqa wal ari'ata jibbi lubbuu namaa ajjeesa lubbuun kee akka hin duuneef lubbuun kee akka hin banneef waaqayyotti amanuu amantee erga jiraatte isa sodaachuu danda'utu sirra jiraata. Lafti lubbuun namaatti baqattee ooltu eessa ooltan Yesuus Kiristoos qofa. Namatti baqachuun tarii waasi gochuu danda'a. Firatti baqattu qabda taam. Nama waatti mattu qabaachuu dandeessa. Lubbuu kee iddoo baqaan ta'u. Waldaanatti keessattuu lubbuu kee iddoo baqaa ta'uu dhiisuu danda'a. Lubbuu kee wabii kan ta'u Yesuus Kiristoos biddee waaqarraa dhufe qofa. Yesuus Kiristoos bifa namaa uffatee nama gidduu dhaabate. Kana bichaadha. Lubbuu barbaacha kan arrabsame, kan caccabsame, kan naanameesha. Yesuus maaliif dabaddame? Maaliif arrabsame? Maaliif caccabsame? Lubbuudhaaf. Garraamummaan isaa lubbuu keenyaaf. Galanni isaaf haa ta'u. Lubbuu keef hammam yaadaa jirta? Lubbuu keef hammam iddoo qabda? Yoo Yesuus dhufee eessa deemuuf jirta? Hundi keenya akka deemnu walii gal. Yoo baay'ate baay'een keessa waggaa 50 kana hin jirtan. Hin jirru jedhu. Hin jirru. Eeshi. Yoo baay'ate 100 kana namni darbu hin jiru miti. Garuu lubbuun lafa dhaqu qaba. Wanti nuti irra bareessuun qirsiin nuti irra baasu. Wantoonni tarra kwaalitii hundumaa eeggattu hunduu hafuuf jira. Eeggachuun immoo gaariidha. Garuu lubbuu keef iddoo boqonnaa ta'uu hin danda'u. Namni kan foonii yaada, kan lubbuu isaa yaadu. Namni waan nyaatee bulaas taa'ee irra eeggatam. Kaman hojjedhaan jedhu yaadaas ta'e jechaadha. Lubbuun koo boruu eessa dhaqadee namni yaadu hin jiru. Lubbuun keenya nu keessatti beeloftee huqqattee duuf jirti. Sagalee Waaqayyoo waan dhabdeef. Lubbuun keenya nu keessatti gaddaan mormaa cabaa jirti. Sagalee Waaqayyoo waan dhabneef. Qulqullummaan waan nurraa fagaateef, jaalalli waan nurraa fagaateef, Waaqayyoon dhaga'uu waan dhibeef lubbuun keenya du'atti deemaa jira. Inni waan biraa jireenyatti dabarsaa jirtu waan biraati. Fedha foonii kee ta'uu danda'a. Jireenya Waaqayyoo lafarratti si kenne ta'uu danda'a. Lubbuu keef hammam yaadaa jirta? Lubbuu keef hammam iddoo qabda? Waan lubbuu ajjeesurraa fagaachaa jirra mootti kaachaa jirra. Yeroo inni ba'a jedhe soddoonni isaa tapha se'aniidha. Gaafa cubbuu keessaa baanuun jedhame baarra moo keera? Eessa dhaabannee jirra? Gaaffii Waaqayyoo Addaam gaafate eessa jirtaa jedheen inni illee nuti har'a eessa jirra? Maal keessa deddeebi'aa jirra? Mattaa fudhachaa warra jirtan niisaa. Dhugaarra kan fagaattan dhugaatti deebi'aa. Jibbi laphee keessan kan qabe of keessaa baasaa. Waaqayyo jaalala. Wal jaalladhaa. Waan lubbuu kee ajjeesurraa baqadhu. Lubbuu kee oolchuu dhufe har'as si oolchuudhaaf jira. Lubbuu kee barbaacha dhufe deebi'ee iddoo lubbuudhaa qopheessuu dhaqe. Waan nu dhufee du'ee gale seenaa. Waan lubbuun keessa jiraattu barbaadu dhufe. Yesuus deebi'ee dhufa. Inni dhufamoon dhufu. Inni dhufamoon dhufu. Meeshaan sagalee moochaa Yesuus deebi'ee dhufaadha. Firri du'ee deebi'ee dhufu. Tarii ka'ee deebi'ee du'uu danda'a. Bara keenya keessa hin jiru malee. Garuu kan deebi'ee dhufu. Too namni ilaaluu kan ol ba'e. Yesuus mootiin araaraa deebi'ee dhufa.